Wai ah. Jason. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gua jiradu. Agana ga yandufte. Arra shabaqni. Sakanta Abdurrahim. Makan gabri Rabbi qofa. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hakan gabbaraman gabri Rabbi qofa. Mashallah agana ga yanduftan. Aya. Tenati. Diada. Aye, mashallah, kota sena kaso. Koneksina tu shabaka bana ni. Araka nama. Very good. Bar Anis connection. Walaikum salam dada. Abdul Aziz wallahi Anis sagan mo connection mo kana fi mal ma kana kana tursi inshallah afwan ifama gudda Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani kabajamtooda keenya warreen sagantaa darsii tana hordoftan maashaallah hedduu galatooma. Ani bar ajaa'iba wanni na dhibe hogguma sagantaa tiyyaa qofa sagantaa nu shabaqa inuma Abdurrahim ana qofa miti Abdurrahim illee akkasitti dhukkee irraa kaasite. Mashallah. Aye di ada. Aya. Ini mudah tak? Ay, mau kamu berada. Oh, ajaib banget. Tunis ajaib. Wai basa, wai usami basa aja. Din. Me kulkulina ni kaba garu. Mal dafna boko ya. Fatano kaysan dabin ka Jamal. Kasir gua bukan gaya lut. Waalaikum salam. Kulkulina video ni kaba tak. Sagaling ki kajilun lagi ama. Fenati. Ay, odu gammachiisa maali? Aminaa sule jaarsan qabduu eeda. Ay, akkas jenne jettee kaayisii afaansiitiin jette. Jaarsan kiyyaa neegaa dafaa maarii jettee afaansiitiin dubbatte. Ay, eessaan qoratteeti? Maashaallah, roonni tamaam taanaan abshira. Garuu wannaan daawuloo godhadhaa isiniin jee godhatamuun godhanne. Kadarsi irraa ibduraan isinii qabna jee. Waalaikum salaam. Warahmatullahi wabarakatuh yaadda. Meegaa afaansiirraa dhageenya barbaadaa fida. Aminaa solee barbaadaa fida gaa afaansiitiin jaarsaan qabaa jettee. Feenaati. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
Feenaati dhugaa keeti. Naa barbaadii siin joo jirti kunoo. Addaraa kee naa barbaadii siin joo jirti feenaati Aminaa Sulee. Ayyee inshaallah ammaan tanaa karaa sagantaa teenyaatti ce'uuf yaana. Darsii edaa harfii sadii ilaallee jirra. Har'aan tanaa harfii sadii qabna ammaas. Garee shanaffaati laallaa har'aan tana. Jamaal yaatti rabbi siif haa kennu boodaan si kadha warri fuula feetanii isiniif hin kadha. Teerumuu feetu takka Amina Suleetii fi takka Jamaal eenyu mee yaattiin haa kadhu jee. Aboo isa qottos deebi. Mee'uusa. Boona uumaa baaboo maqaa kee nagari. Ahee gaaddisa dhugaa hiraata nyaadhu qottu ayiboo anoo hiraata nyaadhu qoy. Amina haqaan gabbaramaa bira qal'u. Haqaan gabbaramaa hin qabdiin isaa. Kasii kannitu siif kaalisa kannitu ay. Qoy sagantaan jedhan innaa gaabbaalanii fedhatanii. Ayyee innaa gaabbaalan. Wal fuusisna. Qophii kana eegalla. Waalaikum salaam. Ammar Omar. Oromoo. Ayyee Uma Aminaa Sulee isummaan si harkannaan haa himtuu ayyama gooneeti inshaallah akkasitti Aruuta ajaa'ibaa goonee jibbisnee dhalaanis jettee feenaati haqaan gabbaramaan si jalaa fudhate egaa Aminaa Sulee harka mirgaatiin dhugu jira amma garuu bitaacha godhe egaa darsii teenya taarraa kana fakkaatii darsiin teenya taarraa Allahu yaa Allah Rabbi yaa qahaarii ati karaa khayrii irratti nu gargaarii jee raayyaan Allahu yaa Allah Allah ni'mal mawlaa nutti arjoomii kan keetu caalaa jee ammas warra qabeenya fedhuuf warra fuudha fedhuufis raayyaan jee dubbatee jira. Allahu yaa Allah Allah ni'mal mawlaa nutti arjoomii kan keetu caalaa. Eewoo adina khaydaa eenyu Aminaa Sulee khaydaa natti sittiin heerumu jetteen san magaan innaa gaabbaaleen wal fuusisna. Ayyee dhiyaadhaa obboleen kiyya dhiyaadhaa darsii teenya taarraattichi eegaa qoy isiniin kun nashiidaa akka ajaa'ibaa feetanii bar nashiidaa. Isin hojii arabaarra ooltanii dadhabdan inshaallah ittiin fufa. Ammallee anis hojii konneekshinaarra ooleetiin dadhabee bar mul'achuu dadhabnee jirra. Way ajaa'ibaa bar yaa rabbi waa hundinuu tolchi gaati. Yaa Khaaliqayyee yaa Tokkichi yaa Rabbiyee. Hafuudha fedhe rabbi haa fuusisu. Teeruma feetus rabbi haa adeemsisu. Abumaa iddu'aa sana godhame rabbiin isin haala qaboo dadhabbii hujii arabaatti warra oolee hujiin arabaa butuchitee boqoysitellee rabbiin hujii arabaa tanama boqoysuttanarraa najaa isin haa baasu isin haqa keessanii rabbi isin haa kennu. Egaa sa'aa feetanitti seentanii laaltanii sa'aa feetanitti qaraatanii sa'aa feetanitti irraa baatanii akka feetan taatan haqa keessan qabeenya keessa rabbi isin haa kennu wallaahi asiin gabrummaa waa hundaa jalaa rabbi najaa isin haa baasu isinii saa milkeessu
darsii qaraatan kanas rabbi isin yaagalchu gaafadhu eefirraa gaafadhu Aaminaa Sulee jamaal amala qabda moojii firraa gaafadhu edaa akkasitti boo Aaminaa Sulee qofeet bismillaahi rahmaan rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin walaqibatu lilmuttaqiin wala udwaanu illaa alazaalimiin nabiyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'd assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh obboleeyyan kiyyaa kan islaamaa kan dhiiraadhaa xiqqaa guddaan warreen sagantaa darsii harfii arabaatii fi quraanaa jettu kan kutaa 12ffaa kanarraa hordoftan egaa inshaallah har'aan tana darsiin teenya darsii garee shanaffaa egaa darsiin teenya taarraa tan garee shanaffaa taati gareen shanaffaa qubee sadii qubeen sadeen teenya ta'arraan tanaa laallu gareen shanaffaa qubee sadeen qubee sagaleen isii fiixaa arrabaatii fi irgoo keessaa irratti uumamtu harfii yookaan qubee arabaa tan sagaleen isii arraba gama duraa yookaan fiixaa arrabaatii fi irguu afaan keessaa bakka ilkeen gubbaatii fi irgoon afaan keessaa itti wal qunnamtu tuquudhaan uumamtu ifa sallaalla harfii sallaallaa inshaallah isinirraa turuu kiyyaaf dhiifama anaa mibarsilaa konnekshinaa dhiifama isin gaafachuu qaba reemuun tanillee sagantaa dabraa turte darsii seenaa saabotaa jechuudhaan ustaaz Abuu Sumeeyyaa yookaan amma wandallaan miseejii ilaalu maali koomentii ilaalu darsii eegalee jira egaa osoo sagantaan ogutuun deemu jirtuuti nu darbe konnekshinii dide wallahi duriitiif nakiyaan sagantaa san hordofaa jirtan bar namni hundinuu warri duraan peejii tan keessa jiru ta'ee kan nagiyaa qaboodaas nasiiba seenullee naa ta'u sagantaan peejii gaaddisa islaamaa irratti dabartu kan tamsaastii fi gaaddisa islaamaa noormaal likkuma dabarti haqishii qushii takka hin qabne ani isin duratti ol baanaa wallee namaan isa dabbaree jiraansa ani kun namaan dabbaraasa taapuu meerkaan itti olma raddaa konneekshiniisti gaafaan an dura asirratti ol ba'e irraa eegalee konneekshiniin numa utaal anis aareetumaan dafee kaardii shilingii 500 itti naqa way silaama xayyaaraa fi motoorallee bitadde akkaana saniiti egaa ilaalu ayyee koomenti ilaalu amma darsii teenyaa hanqa daawuloo godhadha gabbuusadha isin jeetiin ture gadi hin buusanne ka gabbuusate ammoo wanna kana daqiiqaa takkaaf suuraa tana laala suuraa tana daqiiqaa takkaaf laala usaatuma laala eegas booda darsii eegalleetiin waan akkaataa hunda isiniin lallabaa qace daqiiqaa takka qofaan isinii kan only 1 minute daqiiqaa takka sakandii 30 fixanii bakka daqiiqaa takkitiin dhumtee jirti hayyee har'aan tanaa darsiin teenya qubee sadii maal jette katabbiin gubbarratti garee shanaffaa qubee sagaleen isii fiixaa arrabaa fi irgoo keessaa irratti uumamtu akkas jettiimi
ayyee haaya hubanne gaamma takka makka taate laallee takka makka taate eega laaltan booda amma kara kiyyas deebitan gara kootees deebitan inshaallah warri akkuma idaatti warri waan amma duraa gaaffii qaban waliif barreessitanii kan gaaffii qaban waanin amma dura qaraayise warri qabdan warri gaaffii akkasii qabdan warreen barate waan hubattanirraa waliif barreessitan anammoo waniin isiniimu harfii ammaan tana ibsu jiru kan isiniin galii yoo jiraate xumurarra gaafattanii yoo gaaffiin barbaachisaa ta'e isiniin gaafaddaa nashiidaa sananii feetanii isiniin kun warra nashiidaa Usmaa'il Ali Shoodaran fedha an nashiidaarra Usmaa'il Ali Shoora feetanii jaa edaa isin nashiidaa nanarra feetan ayyee akkuma agartanitti ammaan tanaa arraan tanaa taraara takka reefu na laaltanii amma darsii teenya qofa laala akkan komantii teessan isin ijaan ilaallee wanta duubaan asecha ayyee egaa ammaan tana darsii teenya eegallaa qubee sadii raa laam fi nuuni qubee sadii jenne qubeen sadiin raa laam nuun qubeen tun garee qubeen sadeen tun sagaleen isii akkaataa ramaddii gareetti garee shanaffaati jala jirti qabaddaa garee shanaffaa jala jirti akkaataa ramaddii gareetti qubeen sadeen tun raa laamii fi nuun ammas garee arraba fiinxaa arraba laa sadeenuu gugulaaltan fiinxii arraba keenyaa asittis halluu cuquliisata qabdu fiinxii arraba keenyaa eessa tuqu adiin tun ilkeedha laal adiin ilkeedha ammoo keelloon yookaan yeloo takka biica afaan amaaraa kajaanii san irgoo afaan keessaa ta gubbaa tagama duraatiin jirtu eegaa bikki asiis haa ta'u jara sadeenuu bikki fiinxii arrabaa tuqe ilkee keenya ta gubbaatii fi irgoon keelloon tun adii fi keelloon bikkatti walxuuxu tuqee jira buluun yookaan cuquliisni asittillee wanni tuqe laam jalatti nuun jalattis bakka tuqe laalaa laam jalattis harfii laam jalattis ilkee adiin tun ilkeedha kuni irgoo afaan keessaa ta gubbaatti jennee bikka ilkee fi irgoon itti walxuuxu irraa eegalee gama duubaatti tuqe asiis laalaa bakkuma akkasiisan tuqe ammoo garaagarummaa fiixaa arrabaa laalla ijumaan laalla garaagarummaa fiixaa arrabaa isinis ni barreessanii ani koomii teessan laalutti hin jiru darsii qofarraan jira arraan tana koomii fi jinni takka laalu ka fedheen arrabsees isinii godheef ana qofa arrabse irra kuteef ammoo ka diin arrabse dhukkeen irraa kaasa firaayibeetii dhaqee hayyee fiixa arraba keenyaa sadeenuu haa laallu harfiin nuun fiixa isaa qofaatu tuqee jira laala harfiin nuun fiixa arraba keenyaa qofaatu ilkee fi irgoo afaan gaba gubbaa tana tuqe hayyee harfii laam fiixi arrabaa kanarra xiqqoo itti wal maxxanee jira bal'atee jira asitti fiixi arrabaa qofaatu tuqe nuunitti harfii laamitti fiixi arrabaatii fi arrabni gama duraa xiqqoo itti maxxanee jira kanarra kan laam kanaatu xiqqoo itti maxxanee haya hasadaffaa harfii raa kanarra kanaatu xiqqoo bal'ina qaba laal bikka cuquliisaa kana fi kana yoo laalle kanaatu irra bal'ina qaba kanaatu xiqqoo irra ol maxxane
Haya fiixaan rabaa garaagarummaa isaanii kan laale osoo sagalee fi sagalee akkatti baasnuu fi akkaataatti jennu osoo hin jenne dura akkaataa taa'umsa afaan keenyaan laala. Akkaataa taa'umsa iddoo sagaleen qubee sadeen kanaatti uumamtu akkaataa taa'umsa isaanii laala. Ayyee qaceloo laala. Jalqaba wani nin jee wani nin isin hime qubeen sadeen tun qubee fiixaan rabaatii fi irgaan afaan keessaa ta gubbaa fi ilkeen bikka itti wal qunnamtuu irraatti kan sagalee uumamtu. Hayyee eega akkas taate fiixaan raba keenyaa garaagarummaa qubee sadeenii ilaalla. Fiixaan raba keenyaa akkaataa taa'umsaa kana sirri ilaaltanii malee jechuun dandeessan. Ammallee akkaasi haali sanii alee yoo naa jettaniin fedhu. Takka harfii nuun fiixaan raba keenyaa qofaatu bakka ergaan afaan keessaa tuqa takka. Lama harfii laam arraba keenya fiixaan tuqee xiqqoo hanqi duraa xiqqeetti ol maxxana. Harfii laam xiqqootti ol maxxana. Sadaffaa harfii raa fiixaan raba keenyaa qofa osoo hin ta'in hanqi gama duraa arrabni gama duraa kanarrallee xiqqoo itti ol maxxaneeti bal'ina qaba. Bika tana ilaalaa qara xiqqaa kana asirra xiqqoo ni bal'ata. Kanaa xiqqoo bal'ata. Kanarrallee ammaas kanaa qaceelloo bal'ata. Haya akka biraatti bikki kanaan tokkichaan kun tuqe asit dachaa ta'a. Asitti ammoo kana sadii ta'a. Takka hidaataa asitti lama jechuudha. Bikka lama. Kanatti ammaas takka hidaatee kana ta'a. Kanaa tara sadii arraba kana akka sadiitti bal'inni isaa isteeppii sadiitu kanaa hojii wal qunnama. Qabattan. Hayyee arraba gama walakkaatii fi gama boodaan laalla garaagarummaa isaanii. Arraba gara walakkaatii fi gara duubaan laalla akkaataa taa'umsa isaaniitti. Harfii nuun arrabni keenya gama walakkaa akka gajjallatee yoo warra kaayan yoo warra bishaanirra naqan yoo bishaanirra bu'e akkanatti gabbu'eeti asirra dhaabbata. Bishaan yoo asirra naqame hancufni yookaan gororri namni gororri itti jiru asirra gororri namni itti jiru asirraa dhufeeti asiin gadoo gaddeemee bikka tanarra xiqqoo ispiidii irrisee yookaan saffisa isaa irrisee ammaas asiin gadoo gabbu'a. Ayyee takka. Ammallee arrabni laam waan itti gizee ol maxxanu bal'atuuf jecha hanqi duraan fiinxi kun ol je'ee maal ta'a xiqqoo bikki dhooqa qabdu tun iddoon dhooqa ol qabdu tun xiqqoorra ol kaati. Laam irratti. Raarratti ammaas akka vaata namni gororriitti jiru kana ha gororaa asitti saffisni isaa deemeetuma xiqqoo asitti irrisee asiin kuta jenna. Kanatti immoo saffisni isaa gadoo kuteetuma fineeni xiqqisho akka gisee makiinaan namni dura dabruuf halaalaaf namni dura fiiga qiiq jettee haaree kaatee deemtutti gororri isaatiin gad deemee xiqqoo asii dhaabbatee isin gabbu'a. Ayyee harfii raarratti namni gororri yookaan cufni itti jiru oguu qubee tana jechuu deemu akka bal'aata. Digirii meeqa? Digirii 120 yookaan 130 jechuudha. Digirii warra seera herregaati. Warra herregaatiif yookaan warra fiiziksiitiif digirii angilii jechuudha. Angilii maal jedhanii boo afaan Oromootti? Roga. Eewwaa. Rogni bikka tanaa maal ta'a? Digirii 120 yookaan 130 ta'a. Akkana gabbu'eeti akkanatti ol deebi'a. Asiin tullu ta'a. Hayyee arraba gama duubaan laal. Hayyee arraba gama duubaa oguu laallee arrabni gama duubaa kunii fi kun walitti dhiyaata. Kun ammoo harfiin raa gama duubaatiin kokkee tana walitti qaba. Walitti cufa. Qilleensa xiqqallaa abbaa. Kanaafi kanatti qilleensa furdaa abbaa. Boo maal?
nuunii fi laamitti qilleensa bal'aa bahaa raarratti qilleensa qallaatu ba'a. Ahmad Umar herregaan sii naqa. Jiyoomeetirii beekta moo aljeebraa beekta? Jiyoomeetirii beektaa kun digriin. Ayyee amma eega kana hubanne booda amma kallattiiwwan ilaallu harfii akkaataa taa'umsasii kana eega hubanne booda harfii jenna. Akkaataa taa'umsasii eega hubanne harfii tanaa jennu sagalee harfii tanaa jennu. Ayyee harfiin nuun ta duraan jirtu tun maqaan isii nuun jenneeni. Maqaa isii nuun jenneen sagalee isii na jaa na egaa hogguu harfii tana jennu ifto'achaati. Arrabni keenya akkam ta'e hogguu adda buqqaasnu akkam ta'a hafuurii kara kam deema kana haala kana qorachaati jenna inshaallah. Walii gallaa? Ayyee jaa na akka qubee afaa akka amaaraatti jechoota amaaraa na wadii atmataa sanii miti na hin jennu na ayyee na haya Kattiyaanu harfii laam sagaleen isii nuu kennitu la maashaallah jechu jirtanii la harfii lammaffaati. Harfii sadaffaa sagaleen maqaan harfii tanaa raadha. Sagaleen isiin nu kennitu ammas sagaleen isiin nu kennitus raa'uma. Raa jennaan sagaleen isiin nu kennitu meejaa raa ayyee amma isiniin gaafadhaa garaagarummaa fi xaarraba keenyaa takka takkattiin isin gaafadha naaf barreessitan garaagarummaa fi xaarraba keenyaa amma duraas hogguu maqaasii yaamnu akka tokko jennee kan laallee maqaasii bira dabarree jira. Mee harfii nuun hogguu sagalee na jennee adda buqqasnu arrabni akka tafi xaarraba keenya akkam ta'a? Takka harfii nuun hogguu na jennu fiixee arraba keenyaa maal ta'a? Na takka. Lammaffaa harfii laam hogguu sagaleesii la jennu fiixee arraba keenyaa akkam ta'a? Ifto'achaati naa himtan. Kan sadaffaa harfiin sadaffaa qubee yookaan harfii raa jennuun tana sagaleen siitis raadha. Raa eegaa sagalee
raa tan hogguu baasnu fiixee arraba keenya akkam ta'a fiixee arraba keenya akkam ta'a daddafaa daqiiqaa sagandii 30 qofaan isinii kan sagandii 30 qofaan isinii kan dafaa barreessaa fiixee arraba keenyaa maal ta'a dafaa tokko isin qabeeytan takka hayyee tokko ittiin gaafadha dura harfiin nun sagalee na jennuun hogguu baasnu fiixee arraba keenya akkam ta'a hogguu achirraa buqqee hogguu bakka jirurraa buqqee sochiin inni sochiin isaa ta'a akkami ni urgufatamoo akka buqqee dhaabbatamoo bikka sanitti deebi'amoo akkam ta'a barreessaa dafa harfiin nun na hogguu jenne fiixee arraba keenya akkam ta'a daddafaa nu miti na nuun san na hogguu jenne wantu jimma hogguu naa jenne fiixee arraba keenya akkam ta'a egaa isin hirmaachisaa teerraan tana kan hin deemuun Fooziyaa kee dhaabbata maashaallah taakka na sooreti waalaikum salaam saa deebisaan inni deebisu seentee salaamtaa si jalaa hin deebisa hayyee dafaagaa umurayyaan arrabni ni dhaabbata maashaallah feenaati hayyee abdullaa kaalid nun naan jeenaa dura faatumaa giddii hayyee nun firifiritti sooretti gizee biratti yaadda hayyee makida hayyee bakkalcha barii maashaallah Khalifaa sade maashaallah feenaati hayyee na maashaallah awwa hawwi jabiil obsanii hayyee Amina binti Jamal nun hayyee maashaallah misriye mimu Mr. Bar maashaallah jabaatan paa ilmaan kiyyanaa jabaate takbiir maashaallah egaa hogguu harfii nuun tana sagalee na jennu tana goonu dubbisnu sagalee na jennu as jira bikka tana jira hogguu na jenne arrabni asirraa buqqeetuma jidduu kanatti hafa ergaan gadiin tuqu ol deebi'ee gamanan tuqu waa takkan tuqu na hogguu jenne bakka irraa buqqaasne jidduu tana dhaabbata arrabni ni dhaabbata sirri arrabni ni dhaabbata iftu isin cuftinuu sirri deebistanii jirtan maashaallah arrabni keenya fiixee arraba keenya hogguu qubee nuun sagalee na jettu dubbisne uumnu na hogguu jennu fiixee arraba keenya yookaan arrabni keenya bikki ergoo gubbaarra jiru gabbuqqee gadiin bu'u oliin deebi'u jidduu tana dhaabbata maashaallah deebisaa sirriiti hayyee harfii lammaffaarra jirtu harfii sadaffaa harfiin laam sagaleen la jettu hogguu baasnu sagalee la jettu hogguu baasnu fiixee arraba keenya akkam ta'a dafa kanas maashaallah harfiin laam sagalee laa jettu alaa irra naba
Salamuye. Galatoma. Ati galatoma mana anjit. Antoma da. Ati moye yo kastas. Ashanti jennati nantu. Rume. Maamilal kan kharraj afaqee humnaan nabalsiisuu biraan jira barga. Ay maali? Good. Ankumaan hangabbeetti koompitariin na jala dhaama. Maashaallah. Ammallee laan. Maashaallah. Isin cufti deebistan maashaallah. Jazakumullahu khairal jazaa isin hundaahu. Sirri. Akkuma nuun harfii nuun sagalee naa jettu hogguu uumne arrabni akka bakkarraa buqqee dhaabbatutti akka bakkarraa buqqee dhaabbatutti harfii laamiis hogguu sagalee laa jennu ni dhaabbata. Ayyee ni dhaabbata. Garuu kallattiidhaan akka harfii nuun sanitti bakkarraa buqqee hin dhaabbatu. Harfii nuun sagalee naa jettu gudu uumnu arrabni as jiru jiddumatti akkuma buqqeetti jidduu dhaabbata. Bikka biraan dhaqu jidduu dhaabbata. Garuu harfii laam sagalee laa jettu uumnu fiinxa kanaan ergoo gama gadii bikka gadii tana tuqeetii ol deebi'a. Guututti hin tuqu akkana tuqee irraa deebi'a. Xiqqisha tuqee irraa deebi'a. Sheekoodha. Xiqqoo tuqeetii irraa deebi'a wal akka dhaabbata. Waliigallee harfiin laam fiinxee arraba keenyaa ni dhaabbata. Eessa dhaabbata? Jidduu dhaabbata. Garuu nuun akkuma gabbuqqeetti harfiin nuun akkuma gabbuqqaatee jidduu dhaabbatti naa gujen. Harfiin laam sagalee laa jettu hogguu uumnu akka asirraa buqqaasnetti xiqqoo bikka jalaa kana tuqee ol deebi'a. Laalamee sirri moo sirrii miti? Sirri moo sirrii miti? Wanii nan jee harfiin laam sagalee laa jettu hogguu dubbisnu akkam ta'a? Jalli kun tuqee irraa deebi'a. Humnaan ittiin maxxanu xiqqoo tuqeetii irraa deebi'a. Sirrii moo sirrii miti? Laala warri sirrii jettanii harkitan jaa deebisa. Warri sirriin ta'e lama barreessanii sirriidhaa warri sirriitti ta'e takka barreessa daba. Cheekappii godhaa ayyaana irraan tana. Wanni hundinuu piraaktisii malee dhufte teeoriin haftee jirti beektaa? Wanni hundinuu piraaktis teeknika kolleejii teeknikaa jira amma. Kolleejii teeknikaa jira. Hataaktikaa bira kunnee jira. Ayyee. Arrabni tuqu Abuu Salmaan. Ayyee ati arrabni keeyoon tuyne. Akkaataatti tuqan siin garsiisaa kophaa booda. Takkaa'oo taraa torbajii sirreeffadhu ni ta'a. Ayyee maashaallah. Harfii ra mee jaa harfii ra sagaleen isiin kannitus ra harfii irraa tunis sagalee ra jettu hogguu uumnu isaan lachuu irraa adda. Mee maatu fiixee arraba keessanii akkam ta'a bikka tam dhaqa dafaa. Raa mee akkam ta'a fiixee arraba keessanii? Fiixee arraba keessanii akkam ta'a? Daqiiqaa 12 qabnaa. Ayyee.
maashaallah lam tokko waa tokkaan ani beeku irraa deebise maashaallah ayyee maashaallah ayyee ni dhaabbata haram dhaabbata gidaara qabatee dhaabbata meesa qabata raa xiqqoo isin ulfaachuun mala ammoo qubeen raa abduu ati xiqqoo na dhiyaatte fooziyaa ati gaafattii maqaa qacelloo jirtaansa maashaallah in rukumsa maal jechuu ayyee ayyee namni gaafa maqaa raa jennu jirtan akkaataatti qubee raa itti uumnu warri jirtan deebisaa dhibbarraa dhibbanni deebistan jeetii yaada ture ammas deebisu jirtanii inshaallah waliigalatti walit deebiseetiin isiin hima maashaallah ka deebiseetiin deebisa harfii raa sagalee raa jettu hogguu kanninu hogguu uumnu amma qalbiidhaan na hordofa maashaallah fooziyaa takbiir maashaallah fooziyaa sirritti akkaanan fedhu deebiste ni hollata fooziyaa maashaallah hayyee sirri na hordofaa sirri na hordofaa qubee raa sagalee raa hogguu jennu fiinxii keenya akkamta ni hollata yookaan vaayibireeta raa osoon buqqaasne mee akkana jaame osoon buqqaasne hafuura sagalee gadaadhiif nume Mr. Bar deebistee jirta hogguu jennu arrabni keenya akkamta ayyee ni xirrifata akkas jettee Mr. Bar abar dubbiin naan galini ayyee deebiseetis fooziyaa fi nam sadii deebise ayyee raa eewa ayyee hogguu raa jennu sagaleen uumnu arrabni fiixee arraba keenyaa osoo gadiin buqqaane dura tara takka hogguu akka jara kanaatti takkuma buqqee gadiin deebine dura tara lama ol deebi'ee tuttuqeeti gabbu'a tara lama ol deebi'ee tuttuqeeti holla ta'ee ni urgufata ni sosso'a yookaan ni kirkirfata eenyu hooqeenaa ni jeenaa yookaan vaayibireeta raa warri irgoo afaan keessaa ta gubbaatti tuqa jettanis deebisaa sirrii harkattanii jirtan isin hundinuu deebistan ammoo wanni nin vaayibireet yookaan ni urgufata wanni nin jeef ni hollata wanni nin jeef akka maqaa kana deebitanii yaadattaniifin jecha tokkichaa kana isin biraa barbaaduuf booda isin deebise isin hundi deebistanii jirtan warri arrabni irgoo gubbaatti tuqa jettanii sirritti deebisanii jirtan maashaallah hawwi si dura deebisee bar maqaan keenya duraa fiigaa qote maashaallah hayyee garaagarummaa jara sadeenii fiixee arraba keenya akkam ta'a harfii naa nuun sagalee isaa oguu uumnu na oguu jenne fiixee arrabaa gabbuqqeetuma jidduu dhaabbata harfii laam sagalee la jettu oguu uumnu
fiixee arraba keenyaa akka gabbuqqeetti jalli kun gattuqee ol xiqqishuma tuqeetti ol deebi'ee jidduu dhaabbata. Hayyee harfi raa 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 qabxiin takkaffaa baabireet ni hollata ni urgufata. Ogguu buqqaasu deemu. Eegas booda tuqeetti hafa gabbu'ee tuqee hafa. Tuqeetuma akkuma fiinxaan tuqeetti hafa. Jidduutti ol hin deebi'u. Eegas booda raa 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 mirkaneessa. Hayyee garaagarummaan jara sadeenii kana. Haaya garee shanaffaa. Qabxiin biraa harfiin nuun gabatee qubee 28 keessaa harfiin nuun gabatee qubee 28 keessaa cuquliisa keessa jira moo adii keessa jira? Halluu cuquliisa keessa jira moo halluu adii keessa jira? Dabaa. Halluun qubeen tun keessa jirtu cuquliisa moo adiidha? Isi yaadee bar. Juu boodaansii bilbila way juu arra jimmata juuyee bwaalaa dawulilishaallee anaasii bilbila darsiirraan jira. Maashaallah adii keessa jira sirrii harfiin halluu gabatee sanitti halluu adii keessa jirtu hidhiin ni banamti moo ni cufamti? Hidhiin banaadha moo cufaadha? Giingo dhiifama cufaa tan abbare. Hidhiin geengoo taati moo banaa taati? Halluu adiin hidhiin geengoo taati moo banaa taati? Dafaa. Adii keessa jirti hidhiin ni banamti moo ni cufamti? Ni banamti moo geengoo taati hidhiin? Dafaa qabxii sadii. Ammaduma cuquliisa keessa hin jirtu. Harfiin nuun adii keessa jirti. Umurayyaan hayyee ni banamti. Waa sadiin isinirraa barbaade beeytanii harfiin keessaamuu bikkatana waa sadiin isinirraa barbaade. Sadeen keessaa takkana lamaffaa deebistan. Cuquliisa keessa jirti moo adii keessa jirti ka jenne adii keessa jirti deebistan. Maashaallah hidhiin ni banamti moo giingoo taati? Harfiin nuun maashaallah harfiin nuun hidhiin teenya banaa taati. Ni banamti banaa taati. Hayyee harfiin gabatee keessa halluu cuquliisa halluu adii qabdu tan hogguu sagalee sii uumnu hidhiin banamtu sagalee sii furdoodha moo qalloo? Dafaa maashaallah bana jenne sagaleen sii furdoodha moo qalloodha? Sagaleen furdoo moo qalloo? Maashaallah. Takbiir awooraa jabaate. Hawwii geengoo miti banaadha. Laali banaadha geengoo miti. Banaa mootii geengoo mootii banaadha. Ishee hawwee banaadha taa ishee geengoo daa warri jettanii doogongortanii jirtani. Maashaallah qalloo intal qalloo jette intal bashoo yennaan gaaf tokko bashoo qalloo takka jiru jette isin jettee dubbatti yoo ta'a an gizeen intal bashoo jeen kalluunaan kannaafi oo jechuusiiti qalloodha. Maashaallah takbiir hayyee isinii gale ililli olaredha hin xumurre jidduutti hafuura baafanna hayyee waan takka yookaan lama irraa sa'uun naafe Khalifa bar waan deebistaniif jecha isin ililli olera annashidaan isinii jaa. Nashidaa tanii feetaniini isin ililli waan sirri deebistaniif jecha ani nashidaan isin afeera.
jechuun nashidaa badhaasa keessa nashidaa isinii godha isinis ililli wala badhaasa ayyee din 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 islama washan in jidduutti afura baafachuu deemna itti deebina tadarsi din 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 islama utubaan islama washaniin dhabbate shaniinu barachuun dirqama hubate arrabaan ja'anii qalbiinis dhugoomsu kan hujii barbaatu hujii agarsiisu diin islaamaa waashanii gadabbatee barachuun dirqama ta'uu beeyte diin islaamaa waashanii gadabbatee barachuun dirqama ta'uu beeyte kan baratee jiru waluu yaadachiifna kan hin beekne immoo walirra baranna kan baratee jiru waluu yaadachiifna kan hin beekne immoo walirra baranna shahaada lamaanii tan durarra jirtu kulfii islaamummaa tan amantii seentu shahaada lamaanii tan durarra jirtu kulfii islaamummaa tan amantii seentu isii barbaachisaaf waa caaltee waa hundaatu isii barbaachisaaf caaltee waa hundaatu diin islaamaa diin islaamaa diin islaamaa diin islaamaa diin islaamaa waashanii gadabbatee barachuun dirqama ta'uu beeyte kan baratee jiru waluu yaadachiifna kan hin beekne immoo walirra baranna salaata daabuudha sadarkaa lammeeysaa yeroo isaarratti gaggeessuu feesiisa salaata daabuudha sadarkaa lammeeysaa yeroo isaarratti gaggeessuu feesiisa manaa fi dukkana keessaan nuun hayyamne masgida salaatu jan mana jajamne diin islaamaa diin islaamaa diin islaamaa waashaniin dhaabbate diin islaamaa diin islaamaa diin islaamaa waashaniin dhaabbate kan horii harkatee alaamicheeffate nama beekati irraa gabaabse orjinaala kanii waraabe waan isinii kan nu deemu jecha nashidaa naariyaa hin dhageenye isin beeksisuu fi inshaallah gara darsii teenyaa deebina feenaati eenyu waanta warra darsii hordofu jiru baaltamoo eenyu jaalatta rabbi jecha kana darsii deebina ammaan tana ayyee nashida haariyaa sodomiin qabaan jee sodomanuu yoo na gammachiistan nashidaa isiniifin jaan jee ammoo waraabee tolchee akka namootan nashidaa baasaa jirutti waraabee tolchee inshaallah isiniifin darba obsan inshaallah walumaanuu rabbi irraa jaalatu ayyee gara darsii teenyaa deebina inshaallah gara darsii teenyaa gudeemnu isin hundinuu naaf jiraadha feenaati atilleen akkasuma jiraadhu nuuf hawwi boodaan irra sii deebi'aa amma immoo gaaffii guututti gaafachuutti hin jiru bara waanuma jenneen qaama keessaniif to'achaa ayyee feenaati na caalaa rabbiin si jaalatu ayyee feenaati na caalaa rabbiin waa hun jaalatti taallaa caalaami caalatti rabbiin si jaalatu
Feenaati. Rabbiin isaa jettee na jaalatte hedduu si haa jaalatu. Ayyee garaagarummaa isaanii ilaalla ammaas. Reefun tana garaagarummaa akka hidhiin taatu laallee jirra. Garaagarummaa arrabaa laallee jirra. Akkaataa sochii arraba keenyaa laallee jirra. Umurayyaan boodanii deebanii deebaan walii arraan tana waliin akkanatti bakka lamatti eddaboo qoodeef hafuura baafanneeti akka nama guyyaa jimmaa kutubaa godhetti duratti boodaan hafuura baafannee ol deebine san. Ayyee abshir abshir abshir. Feenaati. Naaf jiraadhu jennaan nuuf jiraadhu jee isin jaariya. Jechuun Feenaati. Nuuf jiraadhu ati maaf nuuf jiraadhu hin jeeniini wayi kee qofaayi si qofaa qabaayi jechuuf sii deemaneera. Ayyee as deebina harfiin ayyee Abdul Fattah tamam waalaikum salaam amma dhufteensaa daqiiqaa meeqabdo wayi daqiiqaa shan nyaannee jira. Ayyee harfiin nuun amma duraas laallee jirra. Hafuurri isaan baa jenne harfiin nuun na ogu jennu harfiin tun harfii hafuurri funyaaniin ba'u adiidha agartaniimi hafuurri keenya funyaaniin ba'a na ayyee arraba osoo bakka irraan buqqaasne arraba bakka jiru dhiisneeti hafuura baasuma yaalla. Funyaan keenya banaa goonee jennu naa osoo hin jenne hafuurri funyaan hin ba'a. Funyaan keenyaa qabnume ni kwaamamna osoo arraba bakka irraan buqqaasne mee yaa ummata Muhammad waalaikum salaam bakka nagaan dhufte. Ayyee mee funyaan qabadhaa hafuurri funyaaniin ba'a moo afaaniin ba'a cheeggoona osoo naa hin jenne dura arraba bakka jiru dhiisneeti sagalee takkaa hafuura bakka ba'u laalla. An hafuurri kiyya ba'u jira hin ukkaamamne yoo funyaan qabee yoo funyaan qabadde hafuurri gurraan ba'uuf fiiga. Ijaanis nama ni ba'a gurraanis nama ni ba'a. Hogguu funyaan qabanne osoo naa jenneen buqqaasne dura jennee hafuurri yoo funyaan qabanne ijaan nama ba'a gurraan nama ba'a ni ukkaamama. Hafuurri sirrii funyaaniin ba'a yoo funyaan keenya qabne ukkaamamneeti hafuurri isaan ba'a gurraan ba'a yookaan ijaan ba'a sirrii argattan maashaallah. Ayyee harfi laamitti ichi deemna sagaleen harfi laamnu qannitu jenna osoo arraba keenya bakka irraan buqqaasne hafuurri isaan ba'a. Ayyee afaaniin ba'amoo funyaaniin ba'a addaan naan galle afaaniin ba'amoo funyaaniin ba'a addaan naan galle funyaan qabadheetiin chee godha. Ismaa'il Qaasim maqaa kiyya qabda. Abbaa keetii jijjiirame malee maqaa abbaa ayyee funyaan qabadheetti ilaala. Laam jechuudhaaf laa osoo hin jenne dura ayyee sirri afaaniin ba'a. Funyaan kiyya gizeen qabees hafuurri biikkumatti hin jiru jira laal. Taraa dura harfii nuun jenne hafuurri isaan ba'a addaan yoo hin beekne funyaan qabannee chee goona. Hin dandeenye hafuurri funyaaniin ba'a jenne harfii laam sagalee laa jettu baasuudhaan wanni goonu arraba bakka jirurra keenyeetti dura
laa jechuun duratti osoo arraba mukaasnee dura sagalee yookaan hafuura la baasuudhaaf yaala. Ba'u jira sa afurri bakka ba'uun hin beekne. Afaaniin ba'amoo funyaaniin ba'an beekne. Funyaan kiyya qabadheetiin ilaala harfi lama. Ayyee afurii ba'uma jira. Maashaallah sirri warri afaaniin baay'atan hafuurri afaaniin ba'a. Hafuurri afaaniin ba'a. Hafuurri afaaniin ba'a. Hafuurri afaaniin ba'a. Ayyee achaa samastee ayyee amma harfi raa laalla hafuurri isaan ba'a harfi raa ni hollata jenne ayyee harfi raa oguu sagalee raa jettu uumnu osoo bakka irraa hin buqqisne osoo arraba keenya gadi hin baasne vaayibireet godhaati hafuurri isaan baalaalla. Vaayibireet godhaa osoo gadi hin buqqaasne duratti funyaan qaba. Osoo irraan jenne vaayibireet godhaa hollachiisaa funyaan keenya qabnee laalla. Afaaniin ba'amoo hafuurri funyaan ba'a dura jenne bikka ba'uun hin beekne. Funyaan immoo afaanii qalameen keessaa kamiin baalaalla funyaan qabannee. Maashaallah hafuurri harfi raati sagalee raa jettu oguu baasne hafuurri afaaniin ba'a. Egaa hafuurri ta funyaaniin ba'u nuuni harfi edaamoo halgadda laallee keessattis haasan dabartee jirti booda itti deebina. Hawwi yabaatee lichi yabaatii ነው ወይስ የባቴ አዎ የባቲ ልጅ የወሎ ልጅ ጀቹ ሀዊ ቱ እንዲሴ ባጃንቲ ሀዊ አማን ማሻአላህ አፋኒ ዲኒ ቤታንሳ ሆበቲን ሲባሴ ሲዱብሳፍ አያ Egaa kana hubanne takkaan irra deebi'a. San duratti garuu gareen tun garee shanaffaati. Gareen shanaffaa harfi sagaleen isii fiixaan arraba keenyaatii fi afaan irgoo afaan keessaa ta gubbaatii fi ilkeen gubbaa bakkatti walxuuxu duubatti uumamtu jenna. Maqaa kana ergaan silaa gaafattii bika afuritti astaakka lama sadii afur jennee bika daanqoonni afaan oromoo sila adda baasne bika tana jenneeti adda baasa. Garuu asma hafuurri akkatti ijaan ba'umoo atummaan hubachuu ni dandeessa. Ati hubachuu ni dandeessa. Ayyee afaan keef qabi. Afaanii fi funyaan kee bakka takkatiif qabi. Ifin ajjeesin garuu saganni soddom harka tokkoon afaanii fi funyaan keef qabi. Ifukaamsi gurra keetis qabi. Hafuura kee ala gadhiibi akka ijaan hin baane laali. Ayyee hawwi amaan siin dubbisee qaceelotti si dubbisa. Yoo badhaasa qabda yoo sirrii naa hojjaasooti. Yoo narra beeyte immoo siin badhaasa ammaas yoo narra beeyte. Yoo sirrii naa hojjaasite siin badhaasa. Ayyee amma harfiin sadeen tun walii galatti walii wajjii wani qaban. Garaagarummaa isaanii laallee jira. Waan walii hojii qaban akkaataa tokkotti arrabnii fi maarreetu maanii kabiraa hidhiin teenya banaa hirriin ni banaa taati
sagaleen isii kannan isaan sadeenu kannan walii wajjin qaban sagalee qalloodha. Sagalee qalloodha. Ifaan isaa amma hayyee diimshaashatti reefuu waniin akka gaaffii gaafadde harfiin naa harfiin nuun sagalee na jettu hogguu haa dubbisnu fiixee arraba keenyaa bakka jiru gallakkiseeti walakkaa kana dhaabbata taakka halammaffaa harfii yookaan qubee laam hogguu sagalee la jettu uumnu arrabni keenya bikka jiru irraa gabbuqqeeti harri jalaa kun irgoo jalaa tana tuqee irraa ol deebi'a. Tuqeeti irraa ol deebi'a. Tuqee irraa ol deebi'ee walakka dhaabbata. Kan sadaffaa harfii raa sagalee raa jettu hogguu uumnu fiixee arraba keenyaa ni hollata. Bikka jiru kanarratti tuqee hollateeti gabbu'ee bikka tana jala ta'a. Hin maxxanu gaxitti. Raa jee gabbu'a. Egaa waliigalatti kana fakkaataa ifa. Daqiiqaa 15 dabarsine. Maaliin? Daqiiqaa 15 hanqaa waaniin sagantaa konnekshinaa fi maarree tolchutti gubattee jaltii garuu achaa bu'aa amma sadis ni beekta hayya तुम दोनों हिंदी से भाई जानती है अहमद हावी तुम दोनों हिंदी से भाई जानती है इसी लमेन अफान हिंदी नहीं बेहतनी नहीं सिनीजे अरमनी बनान जे नेवर अरमनी तो कुमार कमी बनम हरफीन रा ला laamii fi nuun sagalee isaanii la raaguu jennu hiliin teenya isaan sadeenuu banaa jenne arrabni banaa fi cufaan qabu ati dhugaaf jiraadhu ati wallee yoo feete zafanii hindii faadha namaan jettaan zafanii hindii ta dur mana filmii yookaan viidiyoo keessatti ilaalte takkaa musalsala irratti ilaalte faadha ziirratti ilaalte faadha keessaa waan si mul'atu barreessitee dhugaaf jiraadhu akkasii feetu na shawwaduu deemtaan sirra beekatiin jira. Feenaati maal baanta? Maalum na hin beeku maal toora tumaaraadha moo tumaaraa jechuu keeti? Tumaaraa yoo jechuu feete sirriidha. Tooraa ani hin dhageenye afaan hindii keessatti. Mujeenee isa mastaa'u hin dhageenya kana. Feenaati takka maa barreessite? Atoo baruu feeta afaan hindii? मुश्किल नहीं हमारी नहीं रखो का मुझे चुबर बदे दी सा अजी अब वो हुआ आइए अम्मा दबाना पानी बिशानी ये है पानी देखता ये पानी है कोनी बिशान करना पानी नहीं ना हम बिशानी में तका आओ यतीम भाई तू नहीं बरकता इल्मा फानी दीदी से नहीं बरसा कोई अच्छा अब का मैं हवी सिर्फ बेटी वल्लाह हवी रमा सिर्फ बेटी बिशान डुगी ना जते बिशान डुगी जते
hawwii Abdallaa hawwiin Jamaal sirri beeti faanni biyoo ustaa jette bishaan dhugii naan jette sirri beeti afaan hindi ko ilma hawwii afisii mi'aaf hawwii Abdallaatiin gaaffii sii ilaalaa gaafa dee duraan mee irra deebii gaaffii gaafattu amma na gaafattu gaaffii dhaygaddaa dhiisa hawwii Abdallaa eenyu fi eenyu garaagarummaa eenyu na gaafatte ergada gaaffii gaafadhe gaaffii amma gaafadhu mee gaaffii dheengadda gaafatte san amma gaafadhu siimiin deebisa yookaan gaaffii gaafattee kun an deebisu muudee hirriibaaf kutteessisaa bar waalaikum salaam faayisaa mee gaaffii tee gaafadhu hawwii Abdallaa hindi kaabaa jira akka kibbaa jira dandara akka wali chaayinaa wali dhiyaatu tokko jira ansaniin beeku ishmaal isa baqaansi maarreen eegalti hindiin san ummata gugurraachati diimtuudhaa miti jari san hindii gugurraatti qubee tuu kan jedhuu fi zoo arabii barreessime tuu fi zuu dubbachiiftuu seenni ganaa tuu fi taa maarree fataa kisraa dummaan seenne ganaa taa fi saa arabiin qabu wanti kee moobaayil kee yookaan wanni itti barreessu arabiin qabu taa tooyee jenneen agarre koo taa dummaatuu yoo jenneen taa rufaatuu gamas ganaa dubbachiistuu seenuu keessa nu naqa gareen qabnu ati miseejii irratti barreessita kaa'oo waasaappii kiyya irratti sagalee teetiin ergi waasappii kiyya sagalee teetiin ergi bilbila yoo feetan bilbila isiniifin barreessa waasappii irratti sagalee tee ergita ayyee bilbila yoo feetan akkasii ani taawwii amantanaa ajaa'iba natti way enee xaffaawu dhaab bilbilaan kata waan feetan katabatan amantanaa jiru jaldii jaloo चलो जल्दी चलो ये थे lakkoofsaan barreessa amma lakkoofsa bilbilaa 254708855962 bilbila kiyyaa ayee bilbilaan ammoo ol darbe kanaan qabaddu yoon qabaanne yoo bilbila kiyya qabde ni qabde jeeti yaada yoon qabaanne achirra naa barreessita Abiyaman wayyee nu hamachuu jirtan jaanii uummanni dhukkeen irraa kaasan takka ucciti asoo jirtan jaanii uummanni nutti haaraataa yawwi waalaikum salaam bagana gayaan dhuftan isinuu awwija Hamza Jaffer एक दो lakkoofsa leeta ilaa kudhanii sii lakkaa'u एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस सात आठ kudhanii fite एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस no jaanii yoo fedhanis एक दो
eekin takka dok lama tiin sadii jaar afur bash shan shesh bash eek doo tiin jaar bash shesh jaa saat torba ayyee inshallah sagantaa boruutti walitti deebinaa yoo rabbi jee nagayaan naaf jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashidaa Makiya sheekkoota dilaa jiraas Khalifaa shaadanii maa jettin aha maqaa kiyya ka yuutuubii usmee tuub sirriitiin barreessaa namni idaa gaafatee ture garuu gaaddisa irrattis baasutti hin jira amma waan duraan gaafa san as hin jirre YouTube isinii bul darbee usmee tuub qaja'u kana YouTube keessatti kana koppii godhaati YouTube keessatti post godha nashiidaa fi maal hundinuu achiran jirti asoosamni ni jira goofanni ni jira diraamaan ni jira nashiidaan ni jira kiyyuma feenaati afaan hindi irraa wargu feeta sooretti amin rabbi walumaanuu nu adeeressu inshallah boru walitti deemna amma bututeetiin jira akka nama ijaan qabneetti maansaraa guyyaa idaatiin ida bitatanii uffatan san ayyee makkiya achirratti bilbilaan nagaafadhu nagayaan naa jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boru inshallah yoo konnekshinii tole gizeedhaan walitti deebinaa. Aha boru sabti aqidaa salafaa qabnaa boruu fi iftaan saba koo amma dhufta adde sa'aa dhumtee irratti namni dhufu jira wallahi sa'aa nan ba'uu deemutti namni dhufu jira bakka lama godhu ani hin dadhabu beeytanii hin dadhabu warra sa'a tana booda mijaa'uufis sa'a tana boodaan godhaaf sa'a shan booda warra sa'a sadiirraa amma sa'a afur mijaa'uufis sa'a sadiirraa amma sa'a afurii godheetiin ilaanqa sa'a shan ga'uu afura baafadhee ammaas sa'a tana booda gizee sa'a shan mataarra keekkaa nu biraatti akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'a shan ta'e 11 PM jechuu kiyya hogguu ta'e as booda sa'a takkitti boodarra akkasiin isinii godha bakka lama dabaatanii beeytaa wanni tun oowwitu tana malee zamana kana dhiisinee jirra feenaati ati naa godhuu qabdaarsila inshallah bututee jira ayyee nagaa naaf jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.